oromoo beelaan jiru waraanni beelaan jiru ani hamtuu fakkeessuuf miti ani jabduu hin jechuuf miti. Yaada bareeda. Anillee yaada kiyya kennadhee bu'aa asirratti wanni isin beekuu qabdanii nama rakkate nama gartee waan hin taane keessa seene tokko dubartii taatee fi dhiirrillee rakkoo keessa seenaa namni kamiyyuu rakkoo keessa seenaa nama yeroo gargaara nama ta'uu isaa qofaan gargaaramu namni kuni dubartiidha kuni dhiira kuni jabaa kuni laafaa jechaanii miti kana akkanatti hubachuu qabdan maaliif gargaaramuun jennuun ani mucayyoo san gaafa gara laafoon bilbilaan itti gargaara yoo jettan ufumattuu saalfadha isinillee warri dubartii akkamma yuubreef jedhu san nuti itti ulfeessee jetta ati yoo dhugamaan itti ulfeessitee dubartii takka waliin jiraattee itti ulfeessitee asoo isiin si abdattu asoo isiin si jala wannaa jettu gattee biraa deemte yoo dhugamaan rakkoo keessa jiraatte yoo dhugamaan ilmi sun ilma kee ta'e gargaaranii alaa galchuun okay har'allee kana gargaaran burullee tabiraa ulfooyte yoo amma dubartiin maal jetti yoo ulfaayee dahee oromoon na gargaarti rakkoo takka keessa iyyuu hin seenu mana ijaazaa narraa kafalanii gara biyyaa birrii naa guuranii na galchanii wanni na rakkise maali jetti ulfaa hunduratti yoo ulfooytee dhiiraa wajjin bulte akkam akka taatu dubartiin akkamitti waggaa 18 olii miti hundi keessa ulfanii alaa jiru kun namni waggaa 18 gadi hin jiraa hin jiru nama guddaadha nama yaadu namni waa qunnamtii saaraa dhiiraa waliin dalage jechuun nama guddaa nama fagaate sammuun isaa nama yaadu jechuudha. Wayita waan akkanaa dalagan akkamitti yaadne eegatti yaaddee wanni kun kasa sirratti uumamee jedhee furmaata ittiin baatu akkamitti godhan. Kanaaf yoo naa achitti dubartii takka an dheengaddallee mucattii kana gaafa na bira taa'anii waliin haasanii maal jedhan birrii takka hin kennina gammatti hin kennullee hin barbaadu. Rakkataan isii caalaa kan dhugamaa miidhame hedduutu jira. Abbaa hin beektu isin abbaa mucattiin itana itti ulfeessee itti dhalche kana hin beektu. Asoo beeytee dhugaan namni sun bareeggatee biraa deeme yaa gargaaruun hin danda'amu. Waan akkanaa kana dhugaa jettee amma obseen waan akkanaa kana inuma yoo birrii isin gaafatan hin kennina. An akka mataa kiyyaan birrii ta'a. Waan biraa gargaara namni gargaaran beelayaan biyyaa beelayaa jiru nama meeqa ka bishaan torbaan ji'atti argu. Waan akkanaa kana gargaaraa malee kana dubartiin gadi baatee mana ijaazaa waggaa lama waggaa sadii deettee ulfooytee irraa ulfooyte kan beekne kana ganamaa galgala birrii guuranii waan kana ofirraa eegaa isinillee warri dubartii of eegaa warri dhiiraallee birrii isin gaafatan birrii takka hin kennina warra kennisan iyyuu radii birrii isa fuudhi eega nama eega mara raayii kan waliin bultu yoo taate birrii uummata irraa guurte dhugaa jedhee uummanni. Ayyee gara laafu ta'e maan koomee soreeyyan kenumatti arti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh wa salaam itti hundi keessanuu. Rabbi gadi aadee bisulii samdiya warra kaafatee fi warra baate dhabe. Ayyee usii yaandi booti. Assalamu alaikum warahmatullahi Usii yaada. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. yaa amma wanni amma kubeestoo jedhu kun yoo dhugaate eegaa Ela maal itti fakkaate amma sirriitti namni Usii yaada miti usii yaada carraan. nama kamuu rakkoon hin mudatti garuu rakkoo walii lama sii galee Dubaayii kana keessatti miidiyaa irratti kabajatu tokko lama malee ka dhokatee dalagamaa jiru baay'eedha. Amma sa'aatii kanatti namni ala jiru hin jira dhugaa rabbi dubbachuudha jechuudha. Yoo jiru dubbisuun gatii hin qabu. Rakkoolee akkanaa mul'atan akka Dubaayitti hin dhagahamu. Hin dhagahama gara laafu. Inji jita malee hin dhagahamee jijjitee dhufa. Konnekshinii kiyya baay'ee. Rakkoolee xixiqqoolee akkana argamtan yoo akka Dubaayitti guruupii keessanidhaniitiin informaata godhan malee waan xiqqoo fi guddoollee ollaa irra baasanii wal arrabsiisuullee wal xiqqeessu. Sagalee kanaaf qaba. Taaptaan maan godhisi? Maaliif jennaan nama rakkate ka gargaarullee arrabsamaan isaa miidhamaan isaa amma walumaa galatti yaada guduunfaa mucayyoon biyya galte eega jennee murteessinerraa namoonni naannoo kana jirtan keessattuu ooma xiqqoo ooma dandeettanii jechuun nu gargaaratti tana takkitti ofirraa baafnu dhufuuf immoo barumsaa ta'u kana booda of eeggannoo guddaa barbaachisa. Waan agartanillee immoo miidiyaa irratti ol hin baasne rabbi sodaadhate. Waan takka gatiin qabu. Mee erga miidiyaa irraa ol baate mucayyoon tun guyyaa shammoo ja'a. Namnummaan biyya biraati irraa sumni takka darbeef hin jira hin jiru. Suuraa isii poosti godhanii fooloo guddifachuun malee. Maal gatii qaba gatii takka hin qabu.
Kanaaf jennaan yoo dandeettan keessa wal gargaara. Yoo dadhabde immoo dhiisaa poostiin godhina. Miidiyaarra waliin oofina. Waan hundaa waan yartuu maraa wanni dubbatamu ijoollee Dubaay malee ijoolleen biyya biraa nagaa qabdi. Duraan Saawudiyaa amma gara Dubaay gargalfateera. Mee ijoolleen biyya biraa nagaa qaban. Waan akkanaati dhugaa dubbachuudhaaf shamarran Dubaay takkitti yoo ol kooyti. Nama jaanama torbarraa ol kooyti. Mataan abbaa biraati, miila abbaa biraati, garaan abbaa biraati. Yani hundumtuu qaamnummaan daa'imaatu garagara. Maaltu kana fide of eeggannoo warra shamarranii dhugaa dubbachuudhaaf of eeggannoo guddaa godhaa. Ofitti taphattan malee ilma namaatti miti. Kana booda namni isin gargaaru hin jiru. Yoo gargaarsa barbaadan illee keessan malee miidiyaa irratti Ayyee kolseen kennaa eegaa keessa illee dhumateera. Dura kennelee baay'ee rakkisaa galatoomaa waan dhageettaniif amma wanga danda'ameen wanta fuuldura itti yaadan deemna. Maal akka ol baasuuf maal akka dhiisuuf itti yaadan deemna. Warri amma waan irra jirtan bilis qarqaaratti haa galtu jedhaa jira. Hayyuu galatoomi. Oyye. Wallahi yaada amma jiran irratti ijoolleen keenya sirriin jirtanii of eeggadhaa haalan taane keessan galinaa obboleeyyan keenya jechuun sirriidha. Lalla seera jiru kun hundi isaa jechuudha. Maa wal somna obboleeyyan kiyya. Nama dogongoraa oolu dhiiraa dubartiinuu nama dogongoraa oolu. Ijoolleen kun tokkoffaa yookaan hiyyummaa irraa durii dhabuu irraa wanti gara dhufe. Lammaffaa ammoo wallaalummaa irraa. Malee namni badii keessa of galchee akka namni gargaaru maqaa balleessaa barbaadu hin jiru. Waliin somnu jira. Nu hundinuu dubartii waliin bullee baana dubartii illee nurra bultee baati. Hin kijibina. Inni lammaffaa mucattii kana hin gargaarina abbaan fedhe akkas ta'e nama 50 waliin illee yoo bultii nama tokkicha irraa dhala. Osoo obboleettii kiyya ka garaa kiyyaa ta'e obboleettii kiyya ka haati kiyyees ta'e nu hundinuu akkana hin jirru. Maaliif jenna akkas? Dhaluu dhabuu dandeetti obboleettiin nasiintu illee. Mee obboleettiin kan kiyaasii miti biyya ormaati rakkachuu miti biyya keessatti osoo isin rakkatee miti waan wayii naa godhu obboleessi keessa hin jette garaatti jabaattee mul'atu obboleeyya fi hin somnu waliin somina. Garuu ammoo ijoolleen of eeggadha amma booda wanti akkanaa wanti isin gargaaru hin jiru jechuun sirrii ta'ee hin gargaarinaa hin gargaaru nama 5 waliin bulti nama 6 waliin bulti jechuun rakkoo keessatti wal galuun diinummaadha. Haati jedhu dhiifama na godha. Diinummaadha. Kanaaf obboleettii teennas ta'ee nama biraatis ta'ee akka gorsaanitti gorsaa hin gorsina bakka geennetti. Isa kana ammoo kan ammaatiif gargaaruun keenya dirqama gara hidhaatii keessaanillee waan barbaachisu nama jiru walitti hidhaati hin gargaarra isin jira. Dhiifama yoo dogongolee taasaa isin dheeressuun barbaada. Galatoomaayyuu. Tana amma taniin eegalle tana xumuruun dirqama keenya qaaliidhaan teenya warri nama raabsitanillee arraba keessatti fufaatumaan. Kasih makan ama cocok. Okay. Karena bukti ayu berat Davis mesti berbeda. Bukan segargaru ni aku macam biru gargar walila walila. Malif ama mucayo nak ama ya ada kumiston kasih nak kupsi. Bukan biru tadi. Mucayo tu. Aku farat nama Raul Forte. Sumber tutana bayar fatar. Lama farat surah masani Oromoo yoo ta'e rakkoon qabuun gargaara. Garuu zeegaan biraa yoo waan akkana raawwatee jiraatu ta'e kun hedduu faataadha jechuudha. Gargaaruutis waa jechuunis baay'ee nama dhiba. Garuu keenya yoo ta'e wanni godhan hin jiru kuma gargaara. Garuu ijoollee shumatanii wanta akkana kana of eeggannoo guddaa wallahi of eeggannoo guddaa isin barbaachisa. Bakka jirtanillee yaaduu qabdan bakki kun eessa jira jettanii yaaduun isin jiraata. Maaliif biyyaan baa jirraa namni nun argu jettanii waan hin taanes seentanii rakkoo guddaa saaxilamtan hin ulfaataadha. Atamma diqaaluma kana wasitti dhalchanii ati asii fuutee maatii keetitti hin galte maal jettee ijootamii gara biyyaatti hin galattaa hin ulfaata. Kanaaf of eeggannoo guddaa gochuu qabdanii tanaaf akkuma Ayyuub jedhe yaa'u tana akka goone garee hidhaati gargaaraa jechuun barbaadaan. Ayyee galatoomaa gara marsaa lammaffaa sooltare duratti wanni ani isa ibsuu jiraatu mi'uu turedha warra muuziqaa kun warra jeeqoliin baasa sagalee keessa wajjin ba'a. Kasuwaan immoo inni maqaan isaa muuziqaa. Salaamu alaikum. Qulqulleeffadhu kottu.
سألك كل فدك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما جاء واقع مر جرانتا ده شنو سيسو دي فانا راتا. وانت سمعت موجودة أما جري جيش جرا سري. فكينيا شمران تك ودما أبا سين بيني ودما يسار فتين بيني معلوم ما شيء صار دارين بافن ودما كاني كارون لين باي والفاتا. أوكي باي والفاتا. garuu modi sulee ulfaata almuhim mucayyoon tuni akka ani odeeffannoo dhagayetti baay'inaan yaa'u kawajjini mana ijoollee mateen jijjiiruu fi tokkoon ta'uun amala aadaati malee irra baay'inaan ijoollee keenya wajjin mana ijoollee Oromoo wajjin amma kajara kaan illee ta'u rabbi tokko ayyakiilee fuudhee biyya keenya galchee dandeenyeetumaan fuunee haa qarqaaru haga dandeettanii qarqaara isin jedhanillee jiwwatti fufi. Ayyee assalamu alaikum jedhaa dursee akkuma jarri keenya dura dubbatanii gad bu'anitti wanti jiru beektu yaada wal fakkaataa illee qabaachuu baannu namuu yaaduma mataa isaa itti fakkaate dubbachuun dirqama. Namni gaafa dhalate namummaa isaatiin dhalataa namni immoo gargaaramuun nama ta'uunis gargaaramuun sirriidha. Haa ta'u garuu wanti nama dhumaa inni yeroo baay'ee biyya Dubaay tana keessatti qubni garuma keenya kana qabama. Waa'een biyya kana keessatti ka'u xiqqoos ta'ee guddoon akka waan banziila itti firfirsanii waanuma xiqqootu samii kana gayaa dubartii biyya kana keessa jirtu warra mana talabaatii qilleensa argee hin beekne walitti qabame dubara biyya Dubaay jedhan. Shamarran biyya Dubaay akkas taate jedhan shamarran biyya Dubaay akkas taate jedhan kana keessatti warri takka alaan hin arginellee jiraachuu danda'a. Haa ta'u garuu uumaa gorsuullee hin dandeenyu maaliif beektu yeroo baay'ee waa'ee gorsuu yoo ka dubbannu taate isinuu hattuu jedhan uummata biyya kana jiruun dhiira biyya kana jiruun isinuu hattuu maal nu gorsitan irra caalan. Hattuma kanatti dhufee isaa wajjin rakkata boodallee. Amma gabaabumatti ka darbeera. Ka darbe rooba darbeef mana ni ijaaran ka dhufuuf malee. Waan darbeera mucattii kanallee ol baate gurri isillee ol ba'ee namni marroo quba itti qabe viidiyoon isii olii gad deeme haa gargaaramtu tana takkitti. Tun takkitti haa gargaaramtu. Mataan haa hidhamu gargaarsa kana. Kana keessatti warri biyya biraa jiru quba qabeetiin nurratti diwiitti godheetiin nurratti kolfuu nurratti waan akkasii jechuu kanallee waan amma booda waan bahuu qabu waan miidiirra bahuu qabu waan keessa fitanullee icciitii garagaraa qabaachuu qabna hundumti kenna. Silaa dubartiin keenya icciitii qabatanii as ta'aniitiin baay'izawwetti halkan guutuu himuu fi bootomiidhaan uummata tankariimu maal oofa jettuun oofisa wajjin iyyaa bulan. Akkamitti icciitii qabanne icciitii qabachuu dandeenyu bara jalan nu keessa jira. Uummata Saawudii Arabiyaa kana taa'eetiin asitti mucaan wayii Saawudii Arabiyaa jiraata ijoollee namaan beeku bara halkan achuma bullaa qaama waliin agarre malee naan jedhe gaafta. Akkamitti jedheen maal kun maqaa mamata sakun bara faarfika nama bulii biirratti waggaa tokko kaamin hojjanaa jennee hojjanaa jiru waggaa tokko jaasaa turre dhiyoo kana olollee ol dhiibne mee dhiira kanaatti jira. Waan akkanaatti akkamitti icciitii keenya dhoofannan jara kanaatti nu keessa jira. Nurraa dhaabadhaa warri baay'izawwee ijoollee ta'e nan dogoggorsiisina maalo. Isin achi halkan ibiddeetti qabdanii ganama gayyaa'aniitiin gara tarantaraan kaan Bangaalitti kun Oromotti kun Maatirishoonitti kun isa nurraa itti kanarraa hafe amma booda jechuudha. Ilmaan faanti guraabduu gadi addaan hin beekamne tana natu natti itti majala warra faanti kennakee hunduu warratti qaamafatee bulu kana natu itti isaan dhiisa. Amma booda jechuudha. Isaan natti dhiisa. Kasanii ati nurraa itti himtaa rakkoon qabu. Amma booda ka amma as keessa jiru ka warra as waliin jiran. Dhiirri Dubaay kana keessa jiru maqaan isin baaftaniif maqaan dubartoonni shamarran biyya kana keessa jirtan baaftaniif ka ijaasaaraaf kaatu ka maal ta'u jettanii maqaan uu baaftan. Garuu qaamaanis ta'ee daarektiif indaarektii illee isin gargaaraa jiru ka isin waliin rakkatu hattumaa fi kama mana ijaasaa ciisu jettan kana. Ka isin iccitii isaa baaftanii alatti illee odeessaa jirtan kana.
amma ichitiin kenna haboo kalli balli rakkoon qabu of eega numatu dhiira biyya kana keessa jiraanutti hin dhufinaa jennee isinitti maal irraa hin dhufinaa kanas isin hin barbaadu eeganu jenne hin dhaqinaa dhiiruma bira jaalamura hin dhufinaa kanas yoo barbaanne isin fuudhani kaa isinii dalla yoo kanarraa fi olii gadi hin deemina rabbi jedhaati amma booda dhimma ulfaati dhimma dhaltee dhimma akkas duute dhimma akkasitti cabdee kana murraa dhaabaa jechuu barbaada daqiiqatti jedhamatti assalaamu alaikum. Ziyarada sottee wadabooda bultu jannatu maali oduna zura rabara tamia ke fadane sindi male kirfi daika sadde afu ifama wakati famira kisa sene wita wani kodin bayat dina barkan kaninu samu abdussamad itorki ke sando ala inon kanjero tafta pille mangu jara namani basadi bafri steptani tafta pi kuma digda zamale ke sura dama koy makara ko aye sara ka umari timo Yasin wadi boleh kita sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beralafu. Jadi bukan temuran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umari mi film bari habibi akam nagami. Cara nak kenu betul kalau tumi ada kena tes berapa seran toro. Asal cuma umari sampona je dah. Dia kata ini dalam ni. Asal kan jam kamu. Umari sampona dah. Dia kata cuma Saling kokotnya ati sitim dulu. Sagala inu na baitan fakata mo yada kinadeba. Wani tayo tahera. Okay. Wan tayo kana kumabalaya kena Jibril Fajar inam nundo ayu Fajar tijecho na mujatitun media gubat le urbate juti. Abju sodatani ribanda banjere wana maji gubuti kumu mujatti urbate tana. Ingar garu miti. Grupi ijarame mujatti tana gara tokkotti formanne kana tanufi yani. Wani guyyaa kana mara irratti haasan jiru jaddiin tun amma ruga gaafa kaasaa jettanii liibii mureen faa irratti haasuuf seete torbaaniif deemaa jirtu guyyaan ta'an jiru. Eessattuu warreen arjoomna jedheetiniin waadaa nuu galee arjoommaa sanuu nutti qaamee jira baay'ee namaa gararaa koo nyaata dhalanii. Karaa dogongoraatiin yani waan akkasii jedhallee yani namni wal faalleessu jira yaada adda addaa wal jala qabeeti mara sumaratti yani nama kana hunda wal fakkaatu waan ta'eef namni hundumtuu iyyuu akkuma walfii kuni yani walitti dhiyaatanii waan dandeenye yani mucayyoo tana haala barbaachisaa ta'een gara yani eenyurrallee ta'ee nama kennarrallee ta'e beeytatti wanni kun narra gaha jetteeti miti jaalattee hin gootu kana beeki. Sunillee waan kana karaa wate yookiin rakkateeti irraa baqate nama lamallee haa ta'u sadiillee haa ta'u wanni kun ta'eera erga ta'e immoo dhoksaan jiru ol bahee miidiyaa gubbaatti waan ta'eef. Ani fuudhaa mushawareen kafaltaa mushawara dhufee fuudhee deemuun hin kafaltaa. Gargaaruun goramyaa jechuun dhufti ajimaan hin geessinaa ajimaan itti geesse koo. Ayyaase. Akka Dubaayinatti kenna ana isin geessa ajimaaniif. Okay. Rakkoon qabu. Habibi galatoomii agar garamtuun gargaarna wal dubbee naannafatti keessan jechuudha. Ayya habibi keessa waan sabba dubbisi. Yaasin itti fufii achirraa naanniyyee. Abbaan hora maankii tokko taasaa isii. Jennaan asirratti wal duucha. Yaasin itti dubbise. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obboleettii hedduu galatoomii carraan kennu kan keetiif akkasuma wallati hojjatti argitee waan hedduu nama boonsaa gaafsanillee mana mubaarak keessa waliin turre ilma Oromoo tokko bakka sanitti argitee hojjatti ilma qabdu. Mana keessaa gaaddisa keessaa fuutee bakka itti godhuun kan keetu hedduu galatoomii siin jedhu. Dhugaa sana Oromoo wal qeequu wal arrabsuu wanti keessu malee wannummaan ati goote iyyuu waan nama boonsaa. Mucattiin tuni rakkina itti dhufe rakkina gara rabbiitiin dhufe rabbii ol aanatti gatina yaa ilmaan Oromoo. Gaafuma gara haalateen na keessa jiru oolmaa fuutitti barreessee karoorri kan kee kanaan jedhu kanatti gatina. Dogonkorri taa'ame taa'ame. Mucattiin tun wanni isiin nu gaafattu biyyatti nagalchaa. Ilmeetii wajjin. Waan biraa isinirraa barbaadu ilmaan Oromoo. Gurbaan maratti galchee nyaata isiitii fi dhugaatii isii natuu danda'a. Mubaarak Musammaa waan ji'a 3 irraa kafalu. Asliin onnee jedhee jira.
amma haasa'u guddisoo osoo hin ta'in mucattii tana qaayee isiitti galchine waan dandeenyu bira dhaabannee gargaaruun barbaachisaa. Achi booda obboleessoo nama hedduu natti himan dhugaa siin jedha shamarran hedduu namoonni as gubbaratti bu'ee mucattiin tun akkana taate maalii taate kun barbaachisu. Dogongorri bakka marattuu hin taa'u. Namoonni gariin wanni waan kana dalage arsiidhaa jedha. No, arsii callaa miti. Kutaa 11 keessatti dogongorri karoorri rabbiin lafa sii kaa'e yoo sitti fide kun argitee gosaa fi ganda osoo hin ta'in kutaa 11 hin ta'in karoora rabbiin duraan kaa'ee fi karoora kanaan deemta jechuudha. Yoo dandeetti gargaara. Yoo hin danda'in afaan kan keenya obboleessu. Yeroo ammaa keessa isin rakkoo keessa akkasi. Hagana. Yeroo ammaa isin rakkoo. Fitannu ijoolleen dhageettanii miidhaa fitannu eegalee fitannu warri nyaatan jedhee yoo nyaanne yoo nyaatin immoo nyaanne akkasuma kana waan ta'eef takkitti tarafitannee gara biyyaa galchinu qaama booda ammoo akka namni irraa baratu warra tokko waan yoo dhufan. Obboleessi wanta isaatti tokkollee jiru. Wanta nyaata tokkollee jiru. Nama gargaartee rakkina rabbiin itti fide bira dhaabattee mucattiisan fuutee osoo allaayifii gubbaa jiru nama itti gootee fuutee waan jedhu sii miti bilbilaan waamtee nama itti gootee osoo afaan goggogu daa'ima xiqqaa qabattu manatti galchite yaa ilmaan Oromoo dhagaa walillee haa arrabsinu walillee haa xiqqeessinu walillee argitee kabajaa haa dhabnu nama guyyaa tokko si bira dhaabate nama ilmaan Oromoo gargaara please kabajaa godhaafi mucattis waan biraa sirraan barbaaddu biyya matiyyatti nagalchaa jette yoo dandeette doolara 20 taate riyaala 100 taate argitee bakkuma feete yoo haa jiraattu waan dandeette gargaarii mucattii san argitee biyya Oromiyaatti galchi. As gubbaratti baatanii mucattiin arsiidha gurbaan xiqqaaraa dhale kun baraayyuu barbaachisu. Muujizaa rabbiin fide rabbiin argitee karoora inni itti si oofu beekuu hin dandeenye. Mana ijaarame diiga. Kun waan rabbi fudhatee jedhama. Kanaafuu isinitti hedduu inni tumaadhu oduu haasa'u hedduu faayidaa qabu. Please show me some action. Action waliin barsiisa. Nama kanallee maqaa isaan balleessina. Nama argitee har'a salphina keessan dhoksee mucattii san daa'ima wajjin fuudhee bakka itti godhe. Kabajaa ulfinni isarraa hin mala. Akkana jechuun barbaadee gara toomi carraa kennuu kan kennu. Ishirakitti ta'ee yaada xumuraa kennadhu yaadni hin gakkalaas yaadni gatiin qabu yaada gurree maaf faayida yaada nama kumarraa guururra nama 10 irraa dira markataa guuruu caala kana waan ta'eef xumuradhu nani. Garaa hogganaa ta'uu dhugaa rabbiin galchuu beekne. Kanaan ijoo barbaadu beektaa Oromoon beektaa guyyaa. Osoo amma jawaara maayi osoo inni guyyaa takka dogongore nama irra nama ta'uu beektu nama saree godhu nama arrabsuu beektu namni kun dogongore jechuun beektu kabajaa namaaf godhuun beekan osoo ta'u nama guddaa yoo taatee fe'ima nama arrabsanii arraba isaanii irra kaa'achuutu namni namaaf jecha miti kan keerii dalagu rabbiif jecha malee rabbi biraa waa argatan malee ilma namaa biraa miti ajiree beektaa yoo namaaf tola oolte ati rabbi biraa jajaa argatta beektaa yoo namaaf tola oolte. Kanaafuu nama si arrabsu nama irra kaasee waa jedhuudhaan kaayatinaati maaliif beekta waan ta'eef itti aansee immoo ani gaddallee ni yaadda jira. Waan ni yaadda immoo guyyaa gargaarsaa mucayyoo san gargaaru barbaada kootanarraa fuudhaa jedhee laayikii si godhee si barreessillee intini jalatti. Laayikii baay'eedha miseejiin baay'eedha dhugaa akka ofii kiyyaa barbaadee namaa barreessuyyuu ofii kiyyaa barbaadee namaa barreessitu. Namni kanaa deemu kan arginu baay'ee jira. Kanaafini eessa jirtaati? Ijoollee si argina. Mana Abudabii jira. Abudabii Shaamkaa Biniyaasitti. Shaamkaa welcome. Okay. Kaalii daldala jirtaame? Kaalii daldala jirtaa? Danda'u nama erguu dandeettu erguu hin dandeetta. Akkaawunti galchuu jettu hin tolu? Akkaawunti jaalala ishinaan jedhan. Kontiraataa? Asitti nama makiinaan ta'ee qarqaroo itti reessi jiranii? Ishinaan jaan iddoo kan baasan.
Isaan singal kan isarraa fuudhanii. Isaan ani gaafa dhalli garuu namni namaa galchuun jiru namti ayidii dhalattuu biyya kanaatiin miti baariidha. Namichi mootuu dhumaan argamu hojiidha. Guyyaa gaarrafaa namni namaa galchuun jiru. Anoo namni nageessu illee hin jiru. Cibbaan killee jiru. Kiyyaayyuu yoo argadhu asitti warri as keessa andaan argadhu ijoollee amaaraati. Asitti dhufanii narraa fuudhan as keessa naa galchaa deemi gaafadhee as keessa hin galchu naan jedhe namichi ijoollee amaara garraa argadhu. Ayyee faayidaa hojjetanii. Okay. Ragazzo quella. Okay. Yara, pensato che voi siete siete okay. La cosa WhatsApp che ti nakai, facci vodani. Ahmad na yaji rame Ahmad ifi kale jirta ni zole na Abu Dhabi. Namni jiraatu dhufuudhaan. Ahmad shashi jirtu. Warroonni dammoo. Akka ijoollee keessan dubbisa lakkoofsa kee kennaa fi ati lakkoofsa WhatsApp keetii barreessi miseejira nakai. Sirraa fuudhanii akkaawuntii jireenya taagan warra ilmaan irratti. Warroonni dammootu nama gara laafa ijoolleen takka mana bineettee mucaanii kan jiru suudiidhaan subaa keessa mucaan dargaggaan abbaan manni akkamitti abbaan. Mucaan suudii jira mana isaa seenee ni rakkoo qaba. Qilleensa leentuulfaa ni jiran fakkaatee mana isaa seenee narrabsaa turanii ani mucayyoo qaaman dhaqee bakka ishee jirutti mana dhaqee viidiyoodhaan seensiseen gaafadha waan jedhee handaquuyyuu. Mucayyoo bira jiraan galchaan jennaan biloo kana godhan. Ani dhageessaan gara laafaa maaf doggotennaan koomentii ilaaleetanii dubbatuu dideenaan biloo godheedha. Garuu mucaan kan jiru Saudii jedha. Isheen akkamitti maamiltamu Saudii jiruu fi nama as keessatiin tokko jedhu. Kun ulfaatamu. Sanaddaan baasu dhugaa rabbiin ulfaataa. Koomantii indee ani koomantii irraa cufee ba'e erga ba'e iyyuu immoo deemee mana san dhaqee mucayyoo gaafatee mucaa poosti wanti kana Saudii jira. Maaliifiin ijoollee Saudii jiru poosti na goosiftaree dhaqee eega dhaqeen booda liibii naa galcha jedhee jala seenan biloo kana godhan. San booda mucayyoo assalaamu alaikum jenneen dhufuu barraa deebi. Halumaan ijoollee qofatti agarsiisee biraa deebi. Ganaafinin waan qabatamaa malee hin deemne. Garuu wanni akkanaa kun akka itti hin deebine kanuma rakkoo shamarran keenya qooyee dalagachuuf biyyaa ba'an malee ilmoo biyya armaatitti dhaluu biyya armaatitti kaayyoo keessan uf jijjiiruuf malee isin maaliif dagattanii maaliif garuu kan akkanoon akkana isinitti akka hin deebine barnoota isiniif haa ta'u namni namaatti akka isinitti hin kolfine kun kolfa jechuudha salphina guddaadha dhugaa rabbi biyya ofii keessatti waan akkana namarratti uumamuun salphina guddaadha dammoo kan biyya ormaa namni namatti kolfaa maal namaan jedhamu biyyatti galanii Shaamkaa jirtaati.